الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي تفضل على نعمته، تفضل علينا بنعمته ويسر لنا كل فضله وإحسانه. رب سبحانه وتعالى قال أنها قوى بليا نعم ربي قدانا قرتي نتد انقلاسي، نعم ربي قدانا قرتي نقنا نسيسين. إن شاء الله تبارك وتعالى شكر ربي قدا قدودا قمنا بليا إيمانا. الحمد لله. سؤال الاتئانو أكا قرتني وبليا الدبافة akka gartanii shari'aan rabbii guddaa gartee ahkaama ramadaana masaa'ila ramadaana waan silaa gartee dura if qopheessuu qaban ka shari'aan rabbii guddaa gartanii dura if qopheessa gaafadha hubadha baradha diiniif dheebodha nuun jette keessatti akkasumatti gartanii obboleeyyan imaana alhamdulillahi rabbi subhaanahu wa ta'ala khayrii kana keessatti warra gartanii biidnihi tabaaraka wa ta'ala irraa faayideeffatu rabbiin nu haa godhu. سؤال قرتني دوباس جرو رجل خرج منه المذي بسان قرتني دير الرابه دبرتي الرئيس أكسو مجرى بسان سديتنا مرابها أولا واني قرتي الدبا فتشوك أمنو بسان سدينا مراديمتو حكمي سيبيكون دركما بلين كينا مقام قرتني فقهي كيستي مادة أحكام ديني بيكو كيستي وان دركما كينياتي وان طهاراتي دا قبا وان نجاساتي دا قبا waan agartee qulqullina shari'aa teenyaatti hidhaa qabaa beekuun dirqama jechu. sanirraa bisaan takkaffaa gartee ta duraa maniyyiidha. bisaan maniyyii ka rabbiin amma banii aadam irraa argamsiise kana bishaan kabajaa je'ama. akkasuma gartanii duuba bisaan lammataa bisaan agartee wadiyyii jedhanii hukumiin isiillee addaa bisaan agartee maniyyii irra khafiifaati. maziyyiillee ka jedhanilleen bisaan hedduu nama fedhinnaan isaa guddaa humni fedhinnaa jajjabaa kanarraa hedduu baati. akkasib bisaan kun sadeen hukmii adda addaa qabdi obboleeyyan kiyya. ta duraa gartanii bisaan ulfinaa yookiin bisaan maniyyii ilmi namaa irraa dhalate kun ka rabbiin gartee quraana keessatti bakka hedduu dubbate yakhruju min maa'in daafiq yakhruju min bayni salbi wattaraa'ib rabbi jee dubbate sani bisaan agartee maniyyii ulfaataadha, lammata furdaadha, sadaffaa qananiidha namarraa baha. kanaan sifaata isaa beekuu dandeenya, haala isaa beekuu dandeenya jechuu. bisaan ammoo itti aantu maziyyii ka jenne kun dadhabbinaa fi hedduu warra shufeeraa kanaa fi warra hojii humnaa hojjetu kanarraa deemti. yeroo hedduu gartee isiin tuni khafiifallee namattillee dhagayamtu, laakiin hukmiin isii najaasa akka maniyyii xaharaa miti jechuu. maniyyiin fi xaahira sifaata sadeen dubbanne kana qaba, laakiin ammoo inni dhiqannaa wajjabsiisa. dhiqannaan namarratti waajiba qaama cufa jechuu guutuu mataarraa bakka miilaa rifeensa hunda jala ga'ee bisaan. amma bisaan lammataa kuni ka agartanii maziyyii jennetun najaasummaa qabdi akkuma fincaanii uffata siin itti buute firraa dhiqanii yoo wudu'a qabaatan wudu'a balleessiti malee dhiqannaan waajibaa miti jechuu obboleeyyan kiyya. hukumiin isii akkasiin wal dhabdi. akkasuma gartee wadiyyii ka jennelleeni isiin agartee fincaan boodafaa namarraa baati. yeroo hedduu gartanii hukumiin isii akkas jenne isiinis bisaanuma khafiifaati. akkasuma gartee najaasummaa malee dhiqannaa yoo wajjabsiiftu. bisaan tun duuba qooda isii beekuun dirqama. kanaaf sifaata isii dubbannee maal adda walii baasuun dirqama ta'ee jechuu. namni gartanii bisaan agartanii duuba laaftuun kun irraa baate bisaan khafiifaa xiqqaan maziyyii taatu maniyyiin guddaadha sun dhiqannaa wajjabsiisa jennee xaahira malee. akkasuma gartanii ammoo bisaan lammataa ka wadiyyii jenneef yookiin maziyyii jenne kun isiin najaasummaadha qabdi. ramadaana keessa yoo isiin namarraa baate argitanii duuba hukmiin isii gartanii duuba ramadaana namarraan balleessitu akkuma maniyyii ofiin baheesaniiti hukmiin isiillee jechuudha. fedhinnaadhaa fi gartee
haala humni namaa jajjabaa ta'uutiin yoo namarraa baate yookii gartee namni gariin yoo inni tattaphatee gartanii duuba waan takka jedhee fedhinnaan itti dhagaamte bisaanummaan laaftuun sun irraa baati sifaata amma jenneen gargar beekuu dandeenya suni duuba gartanii sooma kana xiqqoo ni madeessiti laakiin sooma namarraan balleessitu jechu yoo abbaan ofumaa barbaadee if goggodhee fedhii ofitti fide sanii sooma namarraa balleessiti jechu inshaallah kadhalika tabarru'a gartanii dhiiga gartee attabarru'u biddam fi ramadaan hukmiin isaa gartanii maalii jedhan guyyaa ramadaanaa khaasatan halkan silaa homaa rakkoon hin jiru guyyaa ramadaanaa namni dhiiga gartee namaa badhaasuu dhiiga gartee namaa kennu seera hedduutti hidhamuu qaba shariyaa keessatti yaqiisu ba'du lculamaa'i attabarru'u biddami bixukmi ilhijaama hukmii gartanii koobbannaatti gartanii warra qiyaasa godhe jira namni koobbate agartanii ni faxara warra jedhe hadiisa kaanii kaan illee eegasii boodaan dhufee rasuul rabbi alayhi salaam koobbatee jira jee anas ibni maalik illee koobbatee jira tana hukmii isiitti dhufna yoo koobbannaan dhiiga namarraa guddaa fuudhe nama dadhabsiisu taate ni faxarsiisa yoo ammoo gartanii duuba dhiiga gartee qiyaasuma kenniteef irraa wanni jettellee wanni si faxarsiisu hin jiru dhiigni tabarru'aataa ka sadaqaa namaa kennanis akkasuma jechu nama lubbuun argiteetti dhufeefaa akkasuma gartanii dhiigni irraa dhumate dhiigaan dhaqqabaa jedhan lubbuu san nagaa baasuuf akkuma jenne yoo dhiiga guddaa sirraa fuudhan taate ni gaafatta ni faxarta jechuu akkuma dubbannee dabarsin yoo ammoo dhiiga xiqqaa taate ka homaallee sin goone dadhabbii sitti hin finne mataafillee sooma keessirraa miine taate atillee ni gartee homaa rakkoon qabdu ittuma gartanii duuba kennitaa soomni kee nagayaa qabaa jenne walidaalika waan akkanaa kan agartee adda baafachuun akka malee barbaachisaadha masaalaan agartanii duuba itti aantu masaalaa gartanii irraanfatanii nyaachuu irraanfatanii dhuguu dubbannee dabarsinee jirra nam tokkollee gartanii soomni isaa hin baduu jenne masaalaan nama gartanii dhukkubsatee fayyuu hin dandeenyellee dubbannee dabarsinee jira miskiina nyaachisaa jenne guyyaa irraa muddii gartee harka tokko haa kennuu jenne yoo gartee midhaan goggoyduu akka ruuzaa akka boqqolloo xaafii kennu taate waan akka birrii 20 birrii 10 illee jala haa kennu yaani waan akka waxii taatuuf jenne yoo nyaata bilchaataa biteef illee bareeda akka waxii ofii qabu haala saniin agartanii miskiina agartanii nyaachifataa guyyaa 30 jechuu sunillee agartanii akkasumatti haala kanaan deema shar'iin rabbii guddaa duuba tartiiba gartanii waan amma irra wal gaafatan kana keessatti waan gaafiidhaan bilcheeffatantu jira hedduun namaa masaalaa isa dhagaamte gaafatee gartanii bilcheeffachuun akka malee gartanii barbaachisaadha jechuu akkasuma gartanii namni sooma keessa gartanii duuba shari'aa rabbii gartanii hin beeyne gaafatee barachuu waan sooma isaa balleessu namni hajjii dhaqulleen akkasumatti waan hajjii isaa balleessu namni gartanii duuba salaata isaa seenulleen akkasumatti waan salaata isaa balleessu beekuun barbaachisa yookaan agartee ufumaa bilaasha deemuu jirta malee wanni takkallee wanni rabbi sirraa taqabbale hin jiru kanaaf agartanii dheebochuu nu barbaachisa diinii rabbiitiif dheebuu ofi kaasuu nu barbaachisa yaani gartee ifumaa nashaaxa if kaasu maal duniyaa tana numatu dheebuu of keessa kaayemi duniyaa tana numatu jaalala sii gartee ifi fideemi maallaqa harkarra si jirti wayin bitatanii akkana siin daddabaranii akkana jedhanii namni gartanii mana wayyaa kanatti hin jaarata yookaan qorqorroo wayitti hin bibbitata qorqorruma miila afurii kanan baana isiidhuma kana faatti wanni jaatanuma tanaan agartee duuba yoo qorqorroo gubbaa barriftu taates isiidhumaan agartee waan guddoo sehee gartee if kanansiisuu jaallata dheebuu ofitti fida duuba rasulullah sallam namni if gahellee rabbi if isa geessisaa jira argitee subhaanallah man yastagni yugnihi illah argitee namni gartee ginaa barbaade if gahuu durummaa barbaade rabbi isa duroomsaa jiran haqiqatan durummaan agartee horii miti obboleeyyan haqiqatan durummaan horii miti nama hedduu ta isin beeytantu jira ta horiin agartee maasha allah 100 milyoon fi rasiidu يعني لكن سبحان الله حريص لسه ولا يستريح في الليل والنهار وتعبان وفكرة وراحة ما في أهله وأولاده يعني مصيبة قد جرى لكن الغنى غنى النفس نمني قرتي تاجر ما جتشون درمان لغها كقلبين كان كراحة قبدوچو كقلبين كان كاستراحة قبدوچو كقلبين كان كقناعة من الله تبارك وتعالى ربي سيكن قبدتو أغرتني شريع ربي كيستي غنى جدما لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس رسول الله صلى الله عليه وسلم والله حقيقة قبيني غاريني هوري قدامتي برجان قلبين كان كي غرتني درما قباتشو نجها الحمد لله جتي طوبى لمن تقنع بما أعطاه الله والرب سيكنين أرجتني قمد الحمد لله جتي تقوفوتو نعم ربي قرقود رب لي إسلاما مالف جنان gizee hedduu namni gartanii waan qabu kana ni tuffataa waan biraa achi ilaala
wanni akkasii sun gartee dheebuu namatti dabalti maaliif dheebuudhuma kana gamana jirjiirree kaaseetatti garagalchine jechuu aalima tokko yoo agarru nama diinii rabbii beeku yoo agarru nama sodaa rabbii qabu yoo agarru nama ija ofii kana kontaroolu ka gartee akkuma rabbiin jedhe sanitti waqul lilmu'miniina yagudduu min absaarihim ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ربين قدان أغرتي إجا كيسان قد قبردا وانا أغرتي قما قمنا لالتاني قلبين سنبتمو لأن بعض النظرة يعني سهم من سهام إبليس سم مسمومة أيضا يعني فتنة ستفدي لالشي قرين جتشو قلبي سيسا صوفتيتي ركنا قدا ستفدي كان فقرتني إجا كيسان قبردا سنتو إرى أغرتي qaama keessanii fi illee nagayaa gartee sinii shahawaa keessanii fi illee itidaala jiddu galeessa sinii ta'a ja rabbiin guddaan nama gartee kana ija qaqqabatu laallee aalima gartanii laallee dubartoonni teenna dubri teenna intala hijaaba qabdu ka akkanatti gartanii niyyaa bareedduudhaan qulqullittiin gartee gamaa gamanan laalle yoo magaalaa keessaa us jedhanillee gartee gamana millattee na baananii jettee laalle karaa ofii qat jettee deemuu malee haajaa takka hin qabne ka akkasiisan taanee maaliif hin dheebonne warra akkanaa kana dheebochuutu nu barbaachisa obboleeyyan islaamaa haqiiqatan wanni kun gartee waan guddoo gartanii nu barbaachisaati fitnaan akkasii sun gartee yoo qalbii nama seente jette fitnaan jaalala duniyaa akkuma fitnaa jaalala shahawaatii gartee fitnaa nama fiddi fitnaa jaalala agartanii shahawaa dhiifne rahmata gartee jaalala iimaanaa qalbii keenya keessa finne if dheebussuu nu barbaachisaa diini rabbii kanaaf dheebochuu qabnaa siiraa warra dabree taariika seenaa isaanii qara'uu qabnaa akka warri duniyaa irratti jannata fudhatita gartee fudhachuu qabnaa khaasatan dubra keenya wanni an dhaamsa guddoo dabarsuuf obboleettowwan teenna ka umriin isaanii xixiqqaa guddoo waa dhaamuufii qabna obboleeyyan dhugaa rabbi yoo taate wallaahi waan hedduutu lafa jira qissa waqacat wallaahi haqiiqatan waqafta alayha ana binafsi waan jiru gartanii qissa argamte kaan ofiiti yaaquba qabu waan tokko gartanii intalti takka gartee intala nama sheekaa wayii takka dhuftee agartanii maal ati sila yeroo hunda manuma keessa ciiftaa silaa hidhamte gabbaatu hijaabaan hidhamte bareedumina kan kee rifeensa kee namnin argu miila kan kee namnin argu akkasi gartee firraa hidhamtee ciiftaa yoo baate hidhamtee baata aboo jiruu rabbiin gartee nuu kenne nuti gartee fantaziyyaadha bashannana bakka hedduu deemna nuti baro akka nama dhalatee duniyaa keessa deemaa jiruuti atammoo akka nama awwaalame yookiin mana hidhaa jiruuti jettee gaa waan fitnaa argitee fi fitnaa waan dalagameef waan dalagde hundatti lakkooyte mucaan sheekaa waan isin taate gaa rabbiin karaarra qaceelchee fi jira sheekicha duuba diinii rabbichee bilcheessee fi jira waan agartanii isin jette nin gaddaa akka maleen gaddaa jennaan kun gammaddee gadda gartee hidhaa kana seeteet bar kanaafin siin jee lakkii kanaaf naan hin jiini ansiifin gadduu jiraa jetteen akkamin naa gadditaa jennaan bar jetteen gabaabdumatti yoon shari'aa'u siin himin halaalaaf haraama waan ati natti lakkooytu wasakatan agarte akkasiin hamtuu osoman sitti himin dura mee sammuutee dalagsiisii jetteen mee akkam jetteen waan hin ta'e jetteen ati yoo atammaan tana akka kiyya ta'uu feete waggaan 100 siin gahuu jetteen laalamee dubbii tana akka gaarii akka kiyya kana tahuuf ka atamma akka hidhaatti argitu an qulqullinatti argu ka agarte ati akka bilisummaatii fi bashannanaatti agartu an wasakummaaf najaasummaatti arguu jiru tafsiira sirraa bade akkiti taate kun wasakummaaf najaasummaadha akki an jiru immoo qulqullummaaf xahaarummaadha akka kiyya ta'uuf waggaa 100 sin gahuu jetteen maal jennaa wanni bade isaa of duuba deebita an ammoo akka kan kee ta'uuf daqiiqaa 5 irraan fudhatu jetteen laakin iyaadan billah rabbitti maganfadheen tahu male meelaala dubbii akkanaa fikra ajiiba irraa faayideeffachuu qabnaa ilmii dheebochuu qabnaa yaada jedhu deebii gaarii qubsuma gaarii obsa gaariidhaan walit deebinaa turtii gaarii keessa nu jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh